Nagaa maatiiwwan abdii fiiziksii akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa lammaffaa paartii shanaffaa yookiin immoo kutaa shanaffaa qabadheesniif dhiyaadheen jira jechuudha. Egaa kutaa irraa keessatti kan ilaallu components of a vector siiqqeewwan kalqabee tokko yookiin immoo veektarii tokko kan ilaalu ta'a jechuudha. Egaa as jalatti wantoonni ijoon nu ilaallu jalqaba irratti steps to find components of vectors adeemsa siiqqeewwan kalqabee tokko yookiin immoo veektarii tokko itti barbaadnu sirriitti adda baasnee ni ilaalla jechuudha. The second, finding the resultant of vectors by component method. Mala componentii fayyadamuudhaan resultant veektarii veektaroota adda addaa akkamitti barbaaduu akka dandeenyu sirriitti ilaalla jechuudha. Itti dabalees exampleoota fi exercise qabiyyee kanaan wal qabatanii jiran hunduma isaanii ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessummaa taanan maaliif duree subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Yoo maatii taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu biraan dhaqqaba. Akkasumas viidiyoon hojjetame battala hojjetame akkasiin dhaqqabuuf mallattoo notifiikeeshinii banachuu hin dagatinaa. PDF qabiyyee kana dabalatee akkasumas maateriyaaliiwwan barnoota adda addaa argachuu barbaaddan immoo chaanaalii Telegram keenya join gochuu hin dagatinaa. Kallattumaan qabiyyee keenya haa jalqabnu. Egaa kutaa irraa keessatti immoo kan ilaallu veektarii kamiifuu akkamitti komponentii isaatti caccabsuu dandeenya yookiin immoo siiqqeewwan isaatti caccabsuu akka dandeenyu ilaalla jechuudha. Components of a vector. A vector can be broken down into two perpendicular components along the x-axis and y-axis. Veektoriin kamiyyuu gara siiqqeewwan waliif perpendicularii ta'anii yookiin immoo kofa sirrii waliif uumanii lama eenyuuf eenyu x-axis fi y-axisitti caccabuu ni danda'a jechuudha. Veektoriin kamiyyuu any vector. Consider a vector placed on xy plane with its tail at the origin of the coordinate system. The projection of the vector on the coordinate axis is known as component vectors. Vectorii tokko kan eegen isaa bifa kanaan xy plane irra ta'e. They say this is x-axis and this is y-axis. Bifa kanaan x-axis fi y-axis irra veektarii jiru veektar A kana ilaalaa yoo jiraate eegensaa originii irra yoo jiraate projectioniin isaa projectionii jechuun uwwisa isaa jechuudha. Uwwisa isaa dalgarra fageenya hammamii uwwisa veektariin kuni olee kanarra immoo ol ka'iinsa hammamii uwwisa kan jedhu kuni aksisoota xaafiyaa irratti maal jedhama? Component of the vector jedhama jechuudha. Componentii veektar A ta'a jechuudha. Kanaafuu sararri asii amma asitti jiru kuni AX kan jenne kunii fi sararri asii amma asitti jiru ol ka'iinsa iddoo kanarraa yaan asii olee hammam dheerata kan jedhu y-axis projectioniidha jechuudha. Iddoo kanarraa originii kanarraa immoo veektariin kuni hammam dalga dheerata kan jedhu kuni horizontal projectioniidha jechuudha. Horizontal projectionii fi vertical projectioniin kun horizontal component and vertical component jedhamu jechuudha. Bakka yookiin immoo hamma veektareen dalgaa fi asii olee uwwisu adda addatti yommuu ilaallu vector components jennaani jechuudha. Vector components jennaan yookiin immoo components of vector jennaani jechuudha. Vector A amma componentiin isaa AX fi AY dha jechuudha. These components represent how much of the vector is acting in each direction. Komponentoonni kun maal ibsu jechuudha? Veektariin kuni sarara yaarraa fi sarara xaarratti hammam qaba yookiin immoo baay'inni isaa hammam taasisaa hammami kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Kallattiiwwan nuu kennaman kanarratti. Egaa keezii lamaan ilaaluu dandeenya. Keeziin jalqabaa yoo teetaan keenya kofa A fi X gidduu jiru ta'e. Sararri kun X dha jenneerraa kuni veektarii keenya veektar A keenya teetaa kanaan yoo ibsina ta'e komponentoota kana bifa kamiin ibsuu dandeenya kan jedhu ilaallaa jechuudha. Egaa ammas maal yaadachuu qabdu? Trigonometric function yaadachuu qabdu jechuudha. Maal jenneerra sira? Cosine of theta is equals to adjacent over hypotenuse jenneerra jechuudha. Egaa adjacent jechuun sarara ollaa yookiin immoo roga ollaa kofa kanaa jechuudha. Rogni ollaan kofa kanaa eenyudha? AX dha jechuudha. AY in opposite ta'a jechuudha. Kanaafuu cosine of theta adjacentiin eenyu? AX over A ta'a jechuudha. Kuni maal nutti agarsiisa? Kun maal nutti agarsiisa? Cosine of theta equals to adjacent is AX over A ta'a jechuudha. Cosine of maali? Cosine of theta jechuudha. Akkasuma kana crisscross yommuu goonu maal arganna jechuudha? AX equals to A cosine of theta ta'a jechuudha. A cosine of theta isa iddoo kanatti arganne kana bifa kanaan fidna jechuudha.
Sine birammoo dhuftan sine of theta equals to opposite over hypotenuse. Oppositiin roga fuullee kofa kanaa jiru jechuudha kun. Kofni kun iddoo kana jira, rogni fuulleen AY dha jechuudha. Kana jechuun sine of theta equals to y over a ta'a jechuudha. Criss cross yommuu gootan AY keessa maal argattu? A along y equals to a sine of theta argattu jechuudha. Taaniidhaaf akkasuma. Keessattuu kofni kun yoo isinii kennamu baate kofa kana argachuu barbaaddan fankishinii kamiin argattu jechuudha? Fankishinii tan theta kanaan argattu jechuudha. Tan theta equals to opposite over adjacent. Kana jechuun AY over AX dha jechuudha. Kuni directionii argachuudhaaf kan nu barbaachisudha jechuudha yeroo baay'ee. Isaan kana sirriitti yaadachuu qabdu jechuudha. Keezii maaliti? Yoo kofni nu ilaalle kofa X fi A gidduu jiru yoo ta'e. Kofa iddoo kana jiru nu ibsuu hin dandeenyu? Ni dandeenya. Keesstuu jennee ilaallaa jechuudha isaan. Yoo kofni immoo waa isaa dubbachaa jirru kofa A fi siiqqee yaa gidduu jiru ta'e fankishinoonni kunniin ni jijjiiramu jechuudha xiqqoo ishee. Akkamitti jijjiiramu? Ni ilaalla. Kofni keenya alfaa jennuun keezii kanatti sila kofa iddoo kana jiru ilaalaa turre jechuudha. Teetaa jenneet kofa iddoo kana jiru ilaalaa turre. Amma immoo kofa alfaa kana kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kofa alfaa kana kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Ammas maal jenneerra seerri keenya dhaabbataadha. Cosine of alpha equals to adjacent over hypotenuse. Ammas seerri cosine kun hin jijjiiramu jechuudha. Cosine alpha roga ollaa rogni ollaan eenyudha amma kunoo AY ta'e jechuudha laala. AY ta'e ollaa asirraa kan qabu. Oppositiin immoo AX ta'e jechuudha kunoo. AXin oppositii ta'e jechuudha. Kanaafuu kun maal nutti agarsiisa? Kun maal nutti agarsiisa? Cosine of alpha equals to AY over A. Argitan sila AX over A ture. Amma yeroo baay'ee cosine of theta equals to AX equals to cosine of theta times A. AY is equals to A sine of theta jedhanii ijoolleen sammuutti qabatan ni jiru jechuudha. Ni jiru jechuudha. Kanaafuu suni akkasitti qabachuun qabdani maal gochuu qabdu kofni keessan eessa jira akkasumas trigonometric functionin immoo maal jedha kan jedhu adda baafachuu qabdu jechuudha. Kanarraa AY maal gochuu dandeenya amma derive gochuu dandeenya keezii kanaaf jechuudha. AY equals to A cos of alpha ta'a jechuudha. Cos of alpha ta'a jechuudha. Yookiin immoo theta ta'a jechuudha. Alpha kana theta jechuu ni dandeessu jechuudha. Maal rakkina hin qabu. Sine biraa dhuftan immoo sine of alpha equals to opposite over hypotenuse. Oppositiin eenyu jenne AX jenneera. Hypotenusiin keessan eenyudha? A dha jechuudha ammas. So sine of alpha will be AX over A, which implies that AX equals to A sine of alpha ta'a jechuudha. A sine of alpha. AX in jechuudha. Faallaa isa silaa ta'a jechuudha. Then formulaa asitti dubbannu kana bifa kanaan finnaa jechuudha. Tan teetaanis akkasuma jechuudha. Oppositiin keessan ni jijjiira. Tan alpha equals to oppositiin AX dha. Adjacentiin AY dha. AX over maalii taate jechuudha? AY taate jechuudha. Yoo kofni iddoo kana jiru kun isiniin kennamne ta'e kana fayyadamtanii function kana fayyadamtanii direction isaa argattu jechuudha. Alpha maal ta'a? Tan inverse of AX over AY tiin direction yoo isinii kennamu baate salphumatti argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu kofni keessan eessatti akka isinii kenname sirriitti adda baastanii beekuudhaa qabdu jechuudha. Okay, steppiiwwan gabaabaa komponentii veektarii tokko barbaaduuf nu gargaaran haa ilaallu. Naannoo steppiiwwan shanitti qooduu dandeenya jechuudha. The first one is we should identify the magnitude and the angle. Jalqaba irratti kan nuyi adda baasuu qabnu maalidha jechuudha? Magnitude fi kofa veektarii keenya sana adda baasuu qabna jechuudha. Yookiin immoo beekuudhaa qabna jechuudha. Fakkeenyaaf veektariin keessan isa kana yoo ta'e, magnitude isaa bifa kanaan kaafachuu qabna jechuudha. Sanaan booda aangilii yookiin immoo direction isaa kofaan baruudhaaf maal gochuu qabna? We should draw an xy plane at the tail of the vector.
Vectorii kana let's say this is vector v. Vector v kana eegee isaa irratti xy plane draw gochuu qabna jechuudha. Maaliif qofa inni siiqee xaa yookiin immoo siiqee yaarraa uume baruudhaaf jechuudha. Bifa kanaan draw goona jechuudha. X axis akkasumas y axis jechuudha. Egaa drawing isaa isin sirreessatii kaasaa kuni x haa ta'u kun immoo y haa ta'u. Then qofa inni sarara xaa wajjin uume barbaaduu dandeessu yoo feetan immoo qofa inni sarara yaa wajjin uume barbaaduu dandeessu yookiin immoo qofa inni sarara xaa negatiiv irraa positive irraa kan barbaadan ibsuu dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee garuu standardiin from positive x axis counter clockwise dha jechuudha. Qofni yeroo baay'ee kan gaafatamu standarditti kan fudhatamu faallaa kallattii sochii sa'aatii counter clockwise from positive x axis asirraa kaanee safarraa jechuudha. Yeroo baay'ee qofa jechuudha. Counter clockwise faallaa sochii sa'aatiin gara kanatti miti erga lakkooftu. Kanaafuu qofni gara faallaa sochii sa'aatii positiividha inni kun positiividha. Herregatti yoo deebitan qofoonni gara kallattii faallaa sochii sa'aatiitti positiividha. Gara garuu sochii yookiin immoo kallattii sochii sa'aatiitti immoo maal taate qofni negatiivii ta'a jechuudha. So yeroo baay'ee asirraa kaatanii ibsitu jechuudha. Qofa keenya mee isa kana maal jennuun nuyi teetaa jennuun qofa iddoo kana jiruun haa fayyadamu. Then draw its projection along x and y axis. Projection isaa kan sarara yaa fi xaasaa kaase jedha jechuudha. Draw egaa projection jechuun iddoo inni irra ooluu jennee sarara dalgaarra hammam osoo dalga kanarra deemnee amma eessatti jira vector v kuni amma naannoo kanaatti jira jechuudha. I think amma naannoo kanaatti jira seeraan kaafadhaa isin inni kuni x axis projection yookiin immoo x component ta'a jechuudha. Okay, asii olee immoo osoo deemneeti bifa kanaan akkan asii olee osoo deemneeti v kuni amma eessatti jira kan jedhu laallattu jechuudha. Amma naannoo kanaatti jira jechuudha. Amma naannoo kanaatti jira. Kanaafuu isa kana akkamitti sararachuu dandeessu? Fiddanii asii olee bifa kanaan sararachuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan sararachuu dandeessu yookiin immoo xis bifa kanaan kana sararachuu dandeessu jechuudha. Argitanii amma x projectionis kaafanneerra kuni amma vx ta'a jechuudha iddoo kanatti. Isheen asii olee kun immoo vy taati jechuudha. Vy's kaafannee jirra jechuudha. Maaltu nafaa 3 use trigonometric functions to find components. Egaa akkuma sila dubbanne componentii shallaguudhaaf trigonometric function fayyadamna jechuudha. Jalqaba irratti x componentii barbaaduuf maal jenneerre isa kana keeziin amma qofni ani fudhadhe murteessaadha. Inni kun ni jijjiirama isiniin jedheera. Dhaabbataa miti. Jijjiiramuu danda'a. Qofni yoo kan iddoo kanaa ta'e kan dubbachaa jirru formulaan kun ni jijjiirama jechuudha. X equals to v sin of theta ta'a jedhee sila isinitti himeera jechuudha. Amma conditionii kan fudhachaa jira thetaan kiyya ishee kana yoo ta'e theta from positive x axis yoo fudhanne egaa qofa kanaaf oppositiin vy ta'a jechuudha. Adjacentiin immoo vx ta'a. Seera silaa san fayyadamtanii x componentiin maal ta'a? Vx equals to v cosine of theta ta'a jechuudha. X componentii. Y componentiin immoo vy'n oppositii ta'aa fi waan ta'eef vy equals to v sin of theta ta'a jechuudha. Egaa funksiinoota keenya hunda isaanii yaadachuu qabdu jechuudha. Cosine of theta adjacent over hypotenuse, sin of theta opposite over hypotenuse kan jedhu sana hunda isaanii yaadachuu qabdu jechuudha. Amma komponentii bira geenye xumurreerra. Garuu immoo yoo komponentoonni nuu kennaman akkamitti resultant magnitude barbaanna kan jedhu sana maal jennee sila dubbanne irraa waliif perpendicularidha waan ta'eef komponentoonni kun Pythagorean theorem fayyadamna jechuudha. Kanaafuu Pythagorean theorem maal jedha? Magnitude of v is equals to square root of vx square x component vector square plus y component vector square dha jechuudha. Isa kana argattu jechuudha. Magnitude isaa argachuu barbaadda. Lamaan isaanii erga beektaniin booda jechuudha. Shanaffaa irratti kallattii resultant vectorii keessan yoo baruu barbaadan trigonometric function fayyadamtu jechuudha akkuma sila. Maal jenneerra? Egaa tan function kallattii barbaaduuf baay'ee nu fayyadi jedhee isinitti milasira. Tan theta is equals to opposite over adjacent ta'a jechuudha. Jechuun keenyaaf tan of theta equals to opposite over adjacent jechuun oppositiin keenya asitti eenyudha? Vy over vx adjacentiin keenya prognollaa isa kana waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu theetaan maal ta'a jechuudha?
theta will be tan inverse of theta will be tan inverse of vy over vx tiin argattu jechuudha. Egaa steepota kana qabattanii resultant veektarii komponentiin isinii kenname salphaatti barbaaduu dandeessu. Veektariin tokko immoo isinii kenname komponenta isaatti salphaatti caccabsuu ni dandeessu jechuudha. Kutaa kana keessatti wanti isin adda baastanii qabachuu qabdan termiiwwan ijoo lamatu jiru jechuudha. The first one is component of a vector. Component of vector jechuun projectionii veektarii tokko coordinate irratti, coordinate axis jechuun x axis fi y axis irratti jechuudha. Yoo veektariin keessan bifa kanaan jiraate component of vectors jechuun komponentiin inni jalqabaa yookiin immoo horizontal component yookiin immoo along x kan jennuun osoo dalga deemneeti straightii veektariin kun hamma eessatti jira kan jedhu isin ibsa jechuudha. Dalga hamma eessatti jira hamma asitti jira jechuudha. So kuni maal jedhama? Kuni vector A dha osoo jenneeti kuni x jedhama jechuudha. Horizontal component of vector A jedhama jechuudha. Okay, osoo immoo iddoo jirru kana callisnee osoo ol deemnee vector A amma eessatti jira kan jedhu immoo maaltu bakka nuu bu'a? Inni kun immoo maal ta'a? Inni kun immoo AY ta'a jechuudha. Yoo barbaadan gara kanatti fiddanii kaafachuu dandeessu jechuudha. Amma naannoo kanatti jira. Amma naannoo kanatti jira. Inni kun AY ta'a jechuudha. So component jechuun isuma kana jechuudha. The projection of a vector on the coordinate axis. Coordinate axis in A fi x axis fi y axis akka ta'e ni beektu jechuudha. Okay, inni lammaffaan resolution of a vector. Vectorii component isaatti caccabsu jechuudha. It's simply breaking a vector into its components or chopping a vector into its components. Componentii tokko vectorii tokko gara komponentoota isaa siiqqee xaafiyaa kanatti caccabsuun immoo vector resolution jedhama jechuudha. Vector resolution jedhama jechuudha. Kana jechuun vectoriin akkanatti yoo isin kenname siiqqee xaafiyaa isaatti caccabsuun suni maal jedhama? Resolution of vector. Component vectoriin projection isa vectoriin isin kenname tokko sararri isaa hammam oola. Yemmuu caccabsitan immoo yemmuu hojiitti galtan immoo maal ta'a? Resolution of a vector ta'a jechuudha. Isaan kana lamaan sirriitti adda baasaa qabadhaa. Inni itti aanu example 2.5 kitaaba keessan irra jiru kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. A force vector of magnitude of 35 Newton is pushing on a box placed on the horizontal ground as shown in this figure. If the force makes the angle of 40 degree above the negative x-axis, 40 degree above the negative axis, what are the x and y components of the force? Humni magnitude isaa yookiin immoo hammi isaa 35 niwutenii ta'e tokko booksii iddoo kana taa'ee jiru kana kan argaa jirtan kana kan sarara dalgaarra taa'ee jiru kana irratti dalagaa'ee jechuudha bifa kanaan. Humni kuni negative x axis iddoo kanatti originii hojjenne jechuudha. Negative x axis wajjin uume meeqadha? Digirii 40 yoo ta'e x component fi y component humna kana barbaadii nuun jedha jechuudha. Egaa humni kuni kallattii kanatti dalagaa jira yommuu ammenni goonu yookiin immoo yommuu sirreeffannu humni kuni kallattii kanatti akti ta'aa jira jechuudha bifa kanaan. 40 degree kan nuyi jenne suni ishee kana taati jechuudha. Iddoo kana fidachuu dandeenya. Maaliif kofoota keessan cinaachaa jettanii kan barattan san yaadachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf sararri kun osoo bifa kanaan duubatti extend ta'eeti bifa kanaan sararri kun osoo bifa kanaan duubatti extend ta'eeti kofni kunii fi kofni isheen kun wal qixa ta'u jechuudha kofoota keessan cinaacha. Kanaaf kofni nuu kenname isa kana jechuudha. Isa kana jechuun immoo kofa iddoo kanatti uumamuun garaagarummaa hin qabu jechuudha. Kanaan booda maal gochuu dandeenya ree? Kennamootaa fi barbaadamaa akkasumas akkamitti akka furru itti deemuu dandeenya jechuudha. Kennamaan keenya inni jalqabaa the force. The magnitude of force is 35 Newton. 35 Newton ida jechuudha. Magnitude humna nuu kenname. The other is theta. Theta equals to 40 degree from negative x. From negative x. Garamitti jechuudha gara oliitti jechuudha. Above negative x ida waan ta'eef jechuudha. Above negative x. Okay. Then the required one is components of f, which means f of x and also f of y. Kana lamaan gaafatamtanii jechuudha. So jalqaba
Projectionii keessan yookiin immoo komponentii keessan adda baafachuu qabdu jechuudha. Egaa humni keessan iddoo kanatti argama isiniin jedheera. So siiqqeenxaa humna kanaa asii akkanatti dalga sararachuu qabdu jechuudha. Teelii isaa irratti bifa kanaan erga diriiroo xaayaa kaafannee booda hamma iddoo kanatti kan jiru kun maal ta'a? Fx ta'a jechuudha. Dirooyingii isaatti. Asii gadee kan jiru kun immoo maal ta'a? Asii gadee amma asitti kan jiru kun immoo Fy ta'a jechuudha. Fy ta'a. Iddoo kana seetaa jira seera trigonometrikii fayyadamtanii komponentii keessan barbaaduudha jechuudha. So f of x is equals to maal ta'a jechuudha? We know that cosine of theta is equals to adjacent over hypotenuse. Adjacentiin eenyu ta'a? F of x ta'a jechuudha. Oppositiin f of y ta'a. Kanaafuu f of x f cos of theta ta'a jechuudha. Theta jechuudha. In our case cos of 40 degree ta'a jechuudha. F of y immoo maal ta'a? F sin of theta ta'a jechuudha. Kanaan booda lamaan isaaniitiif tartiiban furuufiidha jechuudha. So f along x equals to f cosine of cosine of theta. Kana jechuun maal jechuudha? Which is equals to f is 35 Newton times cosine of 40 degree. Kunis qixata 35 Newton times cosine of 40 degree meeqadha? 0.77 ta'a jechuudha. Then f along x meeqa ta'a? 35 baay'isuu duwwaa tuqaa torba baay'istuu jechuudha. 26 tuqaa 8 niwutanii ta'a jechuudha. F along y akkasumatti barbaaddu jechuudha. F along y akkasumatti barbaaddu jechuudha. Maalifan iddoo kanatti poozitiivii fudhadhe sarara xaarratti garkuun maalidha? Poozitiiviidha jechuudha. Yaa consider gootan garuu oriijiniidhaa gaditti yaan negatiiviidha. Oriijinaa olitti yaan negatiiviidha. Oriijiniidhaa gara bitaatti yaan xaan negatiiviidha. Gara mirgaatti xaan poozitiivii waan ta'eef jechuudha. Direction keessan consider gochuun dirqama ta'a jechuudha. So f of y equals to negative of f sin of 40 degree ta'a jechuudha. Sin of 40 degree ta'a. Maaliif gara gadiitti argama waan ta'eef jechuudha. Yookiin immoo kofni keessan kallattii sochii sa'aatiitiin jiraachuu ishii kan nutti agarsiisudha jechuudha. So f of y equals to negative of kallattiin consider ta'uu qaba jechuudha as keessatti. Negative of f'n keessan 35 Newton times sin of 40 degree. F of y equals to 35 negative 35 Newton times the sin of 40 is 0.64. Kana lamaan immoo waliin baay'istan meeqa argattu? Negatiiva 22.5 argattu jechuudha. Negatiiva 22.5 niwutanii argattu jechuudha. So f of x fi f of y keessan maal gootaniittu jechuudha? Argattaniitu jechuudha. Kanaafuu xumura irratti f of x keessan meeqadha? 26.8 niwutanii. F along y immoo komponentiin sarara yaammoo negatiiva 22.5 niwutanii. Negatiivni ta'uun kun oriijinii irraa y gara gadiitti ta'uu isin agarsiisa jechuudha. Kun akkumatti yommuu asirratti kaasnu akka ilaaltan oriijinii irraa gadi yommuu kaasnu daawunwaardidha jechuudha f of y. Kanaaf negatiivii ta'e. X'n immoo gara mirgaatti waan ta'eef kanaaf poozitiivii ta'e jechuudha. Bifa kanaan hojjetu jechuudha. Inni biraan finding the resultant of vectors by component method. Vektaroonni hedduun oonuu kennaman immoo egaa faayidaa guddaan komponentii barbaaduu mala salphaatiin resultantii walitti hidhuudhaaf jechuudha. Yookiin immoo resultantii barbaaduuf jechuudha. So vektaroonni lamaa fi sanaa olii oonuu kennaman akkamitti resultant vektarii barbaaduu dandeenya? Mala maaliitiin? Mala component methodii kanaan kan jedhu sirriitti ilaallaa jechuudha. In order to determine the resultant of two vectors or more vectors using component method, we resolve each of the vectors into their x and y components. Vektaroonni lamaa fi sanaa ol ta'an yoo nuu kennaman ida'ama isaanii barbaaduudhaaf jalqaba tokkoon tokkoo vektaroota komponentota isaaniitti caccabsina jechuudha.
Fakkeenyaaf veektoriin nu kenname veektar A kanaa fi veektar B kana yoo ta'e veektar A veektar B mala komponentiitiin walitti dhiyoo barbaanne jalqaba Aadhaafis komponentii xaa akkasumas komponentii yaa bifa kanaan barbaaduu qabna. Bidhaafis komponentii xaa akkasumas komponentii yaa bifa kanaan barbaaduu fi qabna. Then the x component of the resultant r of x will be the sum of the x components of the individual vectors. Komponentiin sarara xaa waliigalaa veektarii kana let's say r of x ida'ama isaanii osoo barbaanneeti ida'ama tokkoon tokko komponentii veektaroota sarara xaarraa ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? R of x keessan booda irratti isin ilaalla ax plus bx ta'a jechuudha. Veektarii a fi b yoo qabaanne jechuudha. Erga bifa kanaan caccabsitaniin booda jechuudha. Akkamitti akka caccabsitan sila sirriitti ilaalleerra jechuudha. The y component of the resultant ry will be the sum of the y components of the individual vectors. Sararri yaas akkasuma ida'ama tokkoon tokko siiqqee yaarraa ta'a jechuudha. Ay plus by ta'a jechuudha. Which means r of or r sub y equals a sub y plus b sub y. Bifa kanaan kaa'ama jechuudha. In terms of the vector components, we write r equals to egaa resultant vectorii keenya amma component isaatiin yommuu barreessinu maal jennee barreessuu dandeenya? R is equals to r of x plus r sub y jechuu jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Egaa akkuma sila dubbanne r of x maalidha jenneerra ax plus bx yoo ta'e veektaroota lama yoo qaban akkasuma ry immoo yoo maal ta'e ay plus by yoo ta'e jechuudha. The magnitude of the resultant will be egaa veektaroonni kun lamaan rx fi ry perpendicular waliif ta'u waan ta'eef Pythagoras theorem irraa magnitude keenya maal ta'a equals to square root of rx square plus ry square ta'a jechuudha. Rx square plus ry square ta'a jechuudha. Maaltu magnitude keenya jechuudha. Direction immoo tan function fayyadamna jedhee sila isinitti meera jechuudha. The direction of the resultant is given in terms of angle is defined or determined by tangent function or trigonometric function. Kanas akkamitti barbaanna? Tan theta equals to opposite over hypotenuse, opposite over adjacent jenneerra jechuudha. Egaa walii galatti erga xumura veektaroota keenya barbaanneen booda diyaagiraamii nu argannu isa kana ta'a jechuudha. R of y kana ta'a, R of x immoo kana ta'a jechuudha. Theetaan keessan kan iddoo kanatti argamti. Inni kun r ta'a jechuudha. So oppositiin qofa kana ry dha jechuudha. So ry over rx ta'a jechuudha. This implies that theta is the tan inverse of ry over rx kan jedhu kanaan barbaaddu jechuudha. Isa kana fayyadamtaniin komponent veektarii keessan fayyadamuudhaan resultant veektarii veektaroota lamaa fi sanaa olii mala salphaatiin barbaaduu dandeessu jechuudha. Garuu maal gochuu qabdu jechuudha? Tokkoon tokkoo isaanii adeemsaan caccabsaa deemuu qabdu. Jalqaba eegee isaa irratti maal gootu jechuudha? XY plane erga hojjettanii booda kofni inni positive x axis irraa uume meeqa jettanii caccabsitaniit ax ay argattu jechuudha. Bifis akkasuma tailii isaa irratti maal hojjettuu fi xy plane hojjettaniif kofa inni uume hojjettaniif bx meeqa by meeqa erga jettaniin booda ax fi bx immoo walitti daatan r of x argattu. Komponentii isa guddaa resultant vectorii keessan kana argattu. ay fi by immoo walitti daatan ry argattu komponentii resultant vectorii kan sarara yaarraa bifa kanaan argachuu dandeessu jechuudha. Egaa xiyyeeffannoo kan kennu qabdan iddoo kanatti kallattiidhaafi jechuudha. Kallattiidhaafi. Akkasumas aangiliin keessan iddoo kamitti poozitiivii ta'a, iddoo kamitti negeetiivii ta'a. Veektoriin keessan eessatti argama osoo diroo godhi jedhamtanii iddoo kamitti diroo gochuu qabdu kan jedhu attentionii guddaa kennuu qabdu jechuudha iddoo kanatti. If both r of x and r of y are positive numbers, yoo r of x yookiin immoo r sub x akkasumas r sub y lachuu positive ta'an komponentii resultant vectorii kan sarara xaas kan sarara yaas lamaan isaanii yoo positive ta'an x positive ay positive yoo ta'an an angle theta is above the positive x axis. Kofni keessan
eessa ta'a jechuudha above the positive x axis. Kana jechuun resultant vectoriin keessan kun bifa kanaan gidduu kana ta'a jechuudha. Kun amma resultant vectorii keessan sana jechuudha. Arriin isa kanaa jechuudha. Qofni isaa ganaa barbaada. Kana jechuun arriin iddoo kana jira. Vectoriin kamiyyuu quadrantii tokkoffaa keessa jira yoo ta'e. This is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third, and this one is the fourth quadrant. Vectoriin kamiyyuu quadrantii tokkoffaa keessa jira yoo ta'e ax fi ay positive jechuudha. Yookiin immoo ax fi ay keezii keenya fuma vector a fudhannee dubbachaa jirra jechuudha. Positive yoo ta'an n keessan eduma jennee fayyadamnu vector n keessan iddoo kanatti argama jechuudha. Vector n keessan iddoo kanatti argama jechuudha. If both if r of x is negative, amma immoo r of x keessan yookiin immoo vectoriin keessan wayii negative yoo ta'e, komponentiin xaa negative yoo ta'e, isa kam kunoo komponentiin xaa negative yoo ta'e. Komponentiin yaa immoo positive yoo ta'e originiidha olitti yoo argame qofni keessan second quadrant keessatti yookiin immoo above negative x axis. Egaa kuni positive dha, above negative x axis keessatti argama jechuudha. Sararri xaan negative, sararri yaan immoo positive yoo ta'e qofni eessatti argama? Above negative x axis quadrant lammaffaa keessatti argama jechuudha. Kanaafuu vectoriin keessan eessatti argama jechuudha? n yookiin immoo r'n iddoo kanatti argama jechuudha. Second quadrant keessatti jechuudha. Qofni iddoo kam ta'a? Iddoo kana ta'a jechuudha. If r of x and r of y are negative, if both r sub x and r sub y are negative, yoo siqeen xaas yaas lachuu isaanii negative yoo ta'an, the angle is below the negative x axis. Qofni negative axis dha gaditti, kanaa gaditti argama jechuudha. Bifa kana third quadrant keessatti lamaan isaanii negative. X is negative, y is negative yoo ta'e. Kunoo. Kanaafuu n keessan eessatti argama? Iddoo kanatti xiyya kana ta'a jechuudha. If r of x is positive, amma immoo r of x immoo positive ta'eet r of y immoo negative yoo ta'e, the angle is below the positive axis, x axis. X kunoo gara mirgaatti positive dha. Ay asii gadi waan ta'eef negative dha. Angle keessan gidduu kana keessatti argama yookiin immoo the fourth quadrant keessatti argama. N iddoo kanatti argama jechuudha. Vectoriin keessan s ta'uu danda'a, r's ta'uu danda'a, it doesn't matter. So isa kana sirriitti xiyyeeffannoo kennuufii qabdu jechuudha. Calculationii baay'ee ijoolleen iddoo kana irratti dogoggoru waan ta'eef jechuudha. Dogoggoruufis immoo baay'ee salphaadha yookiin immoo dogoggoraaf saaxilamaadha waan ta'eef iddoo kanatti xiyyeeffannoo guddaa akka kennitaniifani jechuudha. Inni itti aanu exercise 2.4. Under what circumstance would a vector have components that are equal in magnitude? Haala kam keessatti vectoriin tokko komponentii lachuu, komponentii xaa yookiin immoo siiqee xaa siyaas wal qixa qabaachuu kan danda'u jedha jechuudha. Egaa kuni baay'ee salphaadha. In two dimensions, if a vector is directed at 45-degree angle, waa'ee dimensionii lama dubbachaa jirra waan ta'eef, yoo qofni keenya digirii 45 ta'e, koordineetiin horizontaalis akkasumas vertikaaliin wal qixa qabaatu jechuudha. Komponentii yookiin immoo magnituudii hammaan wal qixa ta'e qabaatu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf egaa vectoriin keenya mee isa kana haa ta'u. Vectoriin keenya isa kana haa ta'u. Sararri yaasaa bifa kanaan amma asitti jira jennu. Sararri xaasaas immoo bifa kanaan amma asitti jira jennu. Qofni iddoo kana jiru 45 yoo ta'e seeraan hin kaasne wal caala qofichi kunis 45 ta'uu qaba jechuudha. Vectoriin kun vector A yoo ta'e mee keezii jalqabaateef keezii isa kanaaf haa ilaallu qofa iddoo kana jiruuf jechuudha. Kuni ax ta'a, inni kun immoo ay ta'a jechuudha. Egaa komponentoota kana magnitude isaanii yommuu ibsuun sila maal jennee dubbanne ax equals to a cosine of theta jenne. Thetaan keenya eenyudha? 45 degree. Ay is maal ta'a? A sine of theta jenne 45 degree. But cos of 45 is equals to sine of 45. Sababa kanaaf lakkoofsi nuyi argannu iddoo lachuutti maal ta'a jechuudha? Wal fakkaataa ta'a jechuudha. Cosii 45 degree yookiin immoo cosiin kofa 45 degree fi saayiniin kofa 45 degree wal qixa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu
Iddoo kamitti jechuudha 2D keessatti 45 degree irratti jechuudha. Yaarraayis xaarraayis 45 yoo ta'e isaan lama yaafxaa gidduu degree 90 jira waan ta'eef jechuudha. Isa kana the other is exercise 2.5. A vector has an x component of negative 35 units and a y component of 40 units. Vectorin tokko komponentii xaa negatiivii 35 unitii qaba. Komponentii ammoo positive 40 unitii qaba. And find the magnitude and the direction of the vector considering that the positive x direction indicates east and the positive y direction indicates north. Vectorin kuni komponentii xaa negative 35 unitii akkasuma komponentii yaa positive 40 unitii yoo qabaate hammaa fi kallattii vectorii kanaa barbaadi. Yoo istiin positive x axis indicate godhe. Garri positive xaa fakkeenyaaf xaayaa keenya bifa kanaan kaafanna yoo ta'e positive ni ta'an east yoo ta'e inni kun south yoo ta'e inni kun west yoo ta'e inni kun north yoo ta'e jechuudha. Yoo akkanatti isinii kenname maal barbaadaa nuun jedhe magnitude akkasuma direction vectorii kana barbaadi nuun jedhe jechuudha. So kennama keenya adda baafanna. X component, let's say x component x equals to negative 35 units. Negative 35 units. And a y component equals to 40 units. 40 units each. Then, kana jechuun originiin keessan iddoo kana yoo ta'e, originii iddoo kana yoo ta'e, x'iin gara miti ta'a jechuudha gara negative x axisiitti. Unity meeqa? 35. Negative jechuudha. Y'n immoo positive upward dha jechuudha. Y maal ta'e upward dha positive jechuudha. The required one is resultant or x plus 1. X plus y. The resultant vector or magnitude of r is the required one. Kanaafuu akkamitti furra jechuudha perpendicular vector sidhaaf yookiin immoo componentii erga barbaanneen booda resultant vector iddoo jiru kana r yoo barbaadu barbaanne let's say this is x and this is y kana yoo shallaguu barbaanne Pythagoras theorem fayyadamna jechuudha. So r equals to under square root of x square plus y square ta'a jechuudha. Which is equals to square root of x meeqa qabna negative 35. Negative 35 square unitiin barraa'u qaba jechuudha. Barreessatii deema plus 40 square unitiin square ta'a deema jechuudha. Which is equals to square root of negative 35 square yommuu gootan meeqa argattu 1225. 1225 plus 1600 1600 argattu jechuudha. Meeqa unitiin keessa maal ta'a? Units square jechuudha. Then r will be isaan lamaan yommuu walitti dhiyaatan square root of meeqa argattu? Square root of 2825 units square. Kun square root keessa yommuu ba'u naannoo 53 tuqaa 18 unit siitiin ba'a jechuudha. Unit siitiin ba'a jechuudha. Egaa magnitudein vectorii keenya 53 tuqaa 18 ta'a jechuudha. Egaa theta keessan immoo yookiin immoo kofa iddoo kana jiru barbaaduu dandeessu jechuudha. Egaa kofa kana yommuu barbaadan theta iddoo kana oppositiin kamii adjacentiin kamii kan jedhu laaluu qabdu jechuudha. Keezii kana irratti drawingiin keessan akkana yoo ta'e oppositiin eenyu ta'a? X dha. Adjacentiin eenyu ta'a? Y ta'a jechuudha. So tan of theta direction yommuu barbaadnu tan of theta equals to opposite over adjacent. The opposite is x over y, which implies that theta equals to tan inverse of negative 35 over 40, which is tan inverse of meeqa ta'a jechuudha? Which is tan inverse of
tan inverse of negative 0.875 negative 0.875 theta jechuudha. Negative 0.875 theta jechuudha. Then theetaan keessan maal ta'a jechuudha ree? Theta equals to negative 41.2 ta'a jechuudha. Naannoo negative 41.2 degree ta'a jechuudha. Egaa kofni kun eessarraa yommuu ibsinu egaa direction keessan consider godhaa jenneerra. Isheen kun maalidha jenneerra? Eastidha jenneerra. Isheen gara kana westidha jenneerra. Isheen kun maalidha? Northidha jenneerra. So asirraa kaanee lakkaa jirra waan ta'eef west of north ta'a jechuudha. Negative 41.2 degree west of north. Yookiin immoo maaliin ibsuu dandeessu? Amma inni kofni kun kofa isa kamii? Kofa iddoo kana jirudha jechuudha. 41.2 duwwaan kun. Kofa iddoo kana jiruunis ibsuu dandeessu jechuudha. Isaan immoo yommuu ibsitan 90 irraa kanaaf kana gidduu kan jiru 90 waan ta'eef 90 irraa 41.2 hir'istu jechuudha. Yeroo sana meeqa argattu? 48.8 from negative x axis yookiin immoo 48.8 north of west jechuu dandeessu jechuudha. West irraa gara northitti 48.8 yookiin isuma kana theetaan gama biraatiin isa kanaan ibsitan 48.8 north of west irraa gara northitti argama jettanii ibsuu dandeessu jechuudha bifa kanaan. The answer is example 2.6. Consider two displacement vectors A and B of magnitude 100 meter along 50 degree from positive x-axis. Vector A fi B qabna. Vector A 100 meter along 50 degree from positive x-axis. Vector B immoo 200 meter at angle of negative 30 degree from negative x-axis respectively. Find the magnitude and direction of the resultant displacement vector. Egaa akkuma asirratti ilaaltan vector'n positive x-axis irraa 50 degree hammisaa meeqa 100 meter. B'n immoo negative 30 degree egaa negative kan jenneef sababni isaa clockwise dha isiniin jedheera. Counter clockwise positive ta'a jechuudha. Hammisaa immoo meeqa 200 meetira. Yoo ta'e resultant displacement keessan yookiin immoo resultant displacement isa kana barbaadinu jedha jechuudha. Kanaafuu component isaa barbaaduu qabna jechuudha jalqaba irratti. Okay, given A is 100 meter and its angle is 50 degree from positive x-axis and B is 200 meter. Its angle is, let's say, beta is negative 30 degree. The required one is magnitude and direction of resultant displacement. Magnitude of A plus B or R and also direction. Kofa iddoo kana jirutu nu gaafatame jechuudha. So kanarraa maal gochuu dandeenya jechuudha? Solutionii keenya baafachuu dandeenya jechuudha. Jalqaba komponentoota isaanii haa barbaadnu jechuudha. First we should find their components of the vectors. Ax equals to egaa seera trigonometrii keessanii of eeggannoodhaan hojiirra oolchuu qabdu jechuudha iddoo kanatti. Bifa kanaan asii nama komponentii yaasaa asii gadi diroo gochuu qabdu, dalgee isaa immoo bifa kanaan diroo gochuu qabdu jechuudha. Then AY'n opposite ta'a, AX'n adjacent ta'a jechuudha. Kanaafuu AX is equals to A cosine of 50 degree ta'a jechuudha. Or immoo alpha ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? A equals to A keenya meeqa nuu kenname? 100 meter times cosine of 50 degree jechuun 0.643 yommuu kana lama waliin baay'istan AX meeqa ta'a? 64.3 meetirii ta'a jechuudha.
kuni komponentii xaa vector A arganneerra jechuudha. Komponentii yaa vector A immoo argachuu qabna, which is a sine of alpha or 50 degree, which is equals to 100 meter times sine 50 degree barbaadu qabna jechuudha. Duwwaa tuqaa torba ja'a jechuudha. Kana lamaan immoo waliin baay'istan 76 tuqaa ja'a meetira argattu jechuudha. Amma komponentii vector A argannee fidneerra jechuudha. Komponentii vector B immoo argachuu qabna. Komponentii vector B olaaltan x isaa gara negatiiviitti amma iddoo kanaatti deema. Y isaa immoo asii olee hamma asiitti deema jechuudha. Hamma asiitti deema jechuudha. So x negatiiva y positive jechuudha. Kanaafuu bx is equals to negative of b cosine of 30 degree. B cosine of 30 degree which is equals to negative 200 meter times cos of 30 degree barbaadu jechuudha. Cos of 30 degree 0.866 0.866 kana lamaan immoo waliin baay'isan meeqa argattu? Negatiiva 173 tuqaa lama. Negatiiva 173 tuqaa lama meetira argattu jechuudha. Then by keessan immoo yommuu barbaadan positive waan ta'eef b sine of 30 degree ta'a jechuudha. B sine of 30 degree ta'a. So b sine of 30 degree jechuun b negatiiva b nama maalidha? Positive ma fudhannaa 200 meetira. Sine 30 meeqa taati? Duwwaa tuqaa 5 jechuudha. Duwwaa tuqaa 5. 200 baay'isuu duwwaa tuqaa 5 100 meetira jechuudha. 100 meetira. Amma komponentii keenya hunda isaanii argannee xumurree jirra jechuudha. Komponentii hunda maal gooneerra? Arganneerra. Kanaan booda kan nu hafe komponentoota kana maal gochuudha? Walitti fiduudha jechuudha. Walitti fiduudha jechuudha. Kana jechuun r of x equals to ax plus bx jenneerra. Saayinii isaanii negatiivii pozitiiva ta'uu isaanii of eeggannoodhaan gochuu qabdu jechuudha. Ax 64.3 meetira arganneerra. 64.3 meter plus negative of bx keenya jechuudha 173.2 meter ta'a jechuudha. Then negative baay'isuu pozitiiva negative taate walirraa hir'isuu ta'a jechuudha. Kanaafuu negative meeqa arganna yommuu walirraa hir'isnu? Negative 108.9 arganna jechuudha. Negative 108.9 ta'a jechuudha. 108.9 r of x argannee jirra jechuudha. Eentu nafa r of y nu nafa jechuudha. R of y equals to ay plus by. Isa kanas of eeggannoodhaan kallattii isaanii ilaaluudhaan lachuu pozitiiva jechuudha. Ay'n 76.6 meetira 76.6 meter plus by'n ammas pozitiiva 100 meter 100 meter. Kana lamaan immoo walitti daatan 176 tuqaa 6 meetira argattu jechuudha. 176 tuqaa 6 meetira argattu jechuudha. R of x arganneerra 108.9 meetira. R of y arganneerra 176.6 meetira arganneerra jechuudha. Kanaan booda magnitude fi maaltu nu hafa? Direction. Kanammoo maal fayyadamnee barbaanna? Pythagoras theorem fi function yookiin immoo trigonometric function fayyadamnee barbaanna jechuudha. So the magnitude of the resultant vector will be magnitude of r equals to square root of r of x square minus r sub y square. Lakkoofsota argattan sana bakka buusuudha jechuudha. Lakkoofsota argattan sana bakka buusuudha. Rx meeqa arganne? Negative 108.9 square plus r of y keenya meeqa arganne? Positive 176.6 square. Meetira qaba. Meetira square jechuu dandeessu yookiin immoo yuunitiin beekamaadha jechuudha yeroo hundaa. Meetira the whole square.
Okay, then negative 108.9 yommuu square gootan meeqa argattu? tokko 8 5 9 tokko ida'uu 176.6 square yommuu gootan immoo 3 1 8 7 argattu jechuudha. Unitiin keessan meetira squareedha lamaan isaati. Meetira square. Then kan walitti hidhamee square root keessaa yommuu ba'u meeqa ta'a? 207.5 meetira ta'a jechuudha. 207.5 meetira. Kuni maalidha jechuudha? Resultant magnitude of resultant keessan ture jechuudha. So the magnitude of resultant meeqa? 207.5 meetira ta'a jechuudha. Bifa kanaan hojjetu. Direction immoo tangent function fayyadamtu jechuudha. Amma fakkeenyaaf x'n y'n keessan positive x'n keessan immoo negative jechuun akkana jechuudha. So resultant vectorin keessan gidduu kana keessa jira jechuudha. Resultant vectorin keessan gidduu kana keessa jira. Theta isin barbaadan theta iddoo kanaa yoo ta'e theta isin barbaadan theta iddoo kanaa yoo ta'e y dha jechuudha. Kuni asii olii kan jiru kuni. So y'n maal ta'a? Opposite ta'a jechuudha. So theta equals to tan inverse of ry over r sub x ta'a jechuudha. Kunis tan inverse of ry meeqa? Ry'n 176 over x'n immoo negative 108.9 taati jechuudha. Then theta equals to tan inverse of 176.6 hiruu 100 negative 108.9 barbaaddu jechuudha. Negative 1.62 arganna jechuudha. Theetaan keessan meeqa ta'a jechuudha yeroo kan? Negative 58.3 degree ta'a jechuudha. From negative x axis ta'a jechuudha. From negative x axis. From negative axis ta'a jechuudha. Yoo barbaadan theetaa kana standardidhaan ibsuu dandeessu. Eessarraa ibsuu dandeessu? From positive x axis yookiin immoo qofa iddoo kanarraa jiruun ibsuu dandeessu jechuudha. Iddoo kanarraa jiruun ibsuu dandeessu jechuudha. Kanas maal gootu jechuudha? 180 maaliif qofni kun iddoo kana hamma iddoo kanatti 180 waan ta'eef 180tti negatiiva 58.3 idaatu jechuudha. Yeroo sana x axis irraa 121.7 from positive x axis jettanii ibsuu dandeessu jechuudha. Qofa isa kanaan ibsuu dandeessu. Meeqa ta'a? 121.7 from positive x axis asirraa kaatanii counter clockwise yoo safartan jechuudha. So bifa kanaan argatu jechuudha kan lamaan isaanii. Okay, in the turn exercise 2.6. A vector A has a magnitude of 30 units and points in the y direction. Vector A soddoma unitii guddata magnitude isaa yookiin hammi isaa. Kallattiin isaa immoo gara kallattii siiqqeyaa positiiviti yookiin immoo gara kallattii positiivii siiqqeyaatti yookiin immoo gara oliitti jechuudha. When vector B is added to vector A, the resultant vector A plus B points in the negative y direction. Vectorii B biraa vector A tti yommuu idaanu resultant vector A plus vector B gara kallattii negatiiva yaatti qajeelaadha. With a magnitude of 10 units. A plus B yookiin immoo R'n keessan kun meeqa ta'a jechuudha? 10 units ta'a. Kallattiin isaa negative y direction agarsiisa yookiin immoo gara gadiitti jechuudha. Find the magnitude and the direction of vector B. Kallattii fi hamma kalqabee barbaadinuun jedhe jechuudha. Kanaafuu mee kennama keenya haa fudhannu. A or vector A is 30 units. 30 units to positive y direction. Positive y direction. And
R or vector A plus vector B equals to 10 units. 10 units to negative y. To negative y. The required one is magnitude of vector B, hamma, kalqabe ba, and its direction. Kallattiisa, theta, ajennu kofaan ibsina waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu mee amma veektaroonni keenya akkaataa itti nu kennaman bifa kanaan haa kaafan. Asirratti siiqqee xaayaa yoo qabaanne inni kun siiqqee xaayaa keenya yoo ta'e kun x haa ta'u kun y haa ta'u. Veektar n asii ol 30 yuunitii. Veektar a haa ta'u kun veektar a 30 yuunitii asii ol jechuudha. A plus B keessan immoo asii gadee 10 units. Asii gadee 10 units. Kun A plus B haa ta'u. Asii gadeedha jechuudha. Then A plus B qabna. Kallattii isaanii ni beekna. Maal barbaadinu jechaa jira? Magnitude fi kallattii B irratti argamu barbaadinu jedha jechuudha. So we know that A plus B or R is equals to A plus B. R maalidha jechuudha? A plus B dha jechuudha. Kana jechuun B'n qixxeeta resultant vectorii hir'isuu vector A ta'a jechuudha. Hir'isuu vector A ta'a jechuudha. Akkana akka ta'e beekamaadha jechuudha. Egaa erga akkana ta'eeti vector A yoo ilaaltan AX isaa maalidha? A along X is equals to 0. Maaliif sarara yaarra oole waan ta'eef jechuudha. Resultant vectorii keessan biras goota. R of X is equals to 0 dha jechuudha. Kanaafuu B'nis R of X sila osoo B'n komponentii xaa qabaateti R of X dirqama komponentii xaa qabaata ture jechuudha. Kanaafuu B'nis maal ta'a jechuudha? Bx nis 0 ta'uu nutti agarsiisa jechuudha kun. Bx equals to 0 dha jechuudha. So amma nu kan barbaannu kallattumaan By ta'a jechuudha. By equals to R of Y minus AY ta'a jechuudha. R of Y keenya meeqadha? 10 units asii gadi jechuudha. R of Y meeqa? 10 units. Kanaafuu maal ta'a? Negatiiva ta'a jechuudha. Gara gadiitti waan ta'eef kallattiin isaa negative 10 units tokko positive fudhanne tokko dirqama negative fudhachuu qabna waan ta'eef jechuudha. Minus 30 units. 30 units ta'a jechuudha. Then B along Y meeqa ta'a jechuudha? 10 units minus 30 units in negative 40 units. Negative 40 units. Egaa magnitude keenya negative 40 units dha jechuudha. So since Bx is equals to 0, magnitude of B is equals to magnitude of By. So which is equals to 40 units. Kuni maalidha? Magnitude keenya jechuudha. 40 units dha jechuudha. Negative asitti arganne kuni maal nutti agarsiisa? Kallattiin direction of B maal ta'a jechuudha? So B walii galatti kallattii isaa faana yommuu ibsinu maal ta'a? B is equals to 40 units. 40 units kallattiin gara gadiitti ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. 40 units in the negative y direction. Negative y direction ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kana giraafiidhaan agarsiisuu osoo jedhamne akkam gochuu qabna jechuudha yookiin immoo akkamitti kaasna? Giraafiin isaa isa kana fakkaata ture jechuudha. Asii gadi 40 negative 40 gad dheerachuu qaba jechuudha dirqama. B'n keenya tarii hamma naannoo kanatti gahuu danda'a jechuudha. Kuni B ta'a ture jechuudha. Asii gadi kan deemu. Egaa A plus B amma iddoo kanaatti jira jechuudha. Kanaafuu negatiivni kun amma yommuu deebitanii walitti hidhaatan dirqama meeqa isinii fiduu qaba?
10 units yookiin immoo negative 10 units isinii fiduu qaba jechuudha. Negative 40 jedhu 30 negative 10 isinii dhufa waan ta'eef jechuudha. Bifa kanaan argattu baay'ee salphaadha. Inni itti aanu example 2.7. A girl walked across a large field through the following distance in the given order: 72 meter toward 32 degree east of north. Egaa shamara takkatu yookiin mucoo tokkotu bifa kanaan deemte jechuudha. Jalqaba eessa turte? Iddoo kana turte kun akkuma argitan iddoo kana turte jechuudha. Then east of north, north irraa kaatanii ilaaltu jechuudha. East of north erga isin jedhe kallattiin isin jalqaba ilaaltan north dha. North irraa garamitti? Gara bahaatti. North asii bahee asii jechuudha. Iddoo kanarraa 32 digirii irraa maal taate? 72 meetira deemteedha jechuudha. Then erga iddoo kana dhuftee geesseen booda immoo iddoo kana erga geesseen booda immoo 57 meter toward south of west in 37 degree. Meetira 57 immoo west irraa gara south-itti eenyurraa ilaaltu jalqaba? West irraa gara south-itti digirii 37 deemteedha jechuudha. Kun asirratti akkuma ilaalta. 18 meetira immoo akkasitti deemte iddoo kana geesse. 18 meetira immoo kallattumaan gara maalitti deemte? Gara south-itti deemte jechuudha. Gara south-itti 18 meetira yoo deemte, find the magnitude and the direction of the resultant displacement of the girl. Magnitude akkasumas directionii resultant displacement yookiin immoo displacement waliigalaa shamara tanaa barbaadisiniin jedha jechuudha. Egaa kanaaf akka sirriitti fasinii ta'uuf eegee veektarii tokkoon tokko irratti maal hojjechuu qabdu jechuudha? Diriiroo xaayaa hojjechuu qabdu jechuudha. Diriiroo xaayaa hojjechuu qabdu jechuudha. Kanaafuu giivanoota keenya adda haa baafannu. Mee qaxxaamura jalqabaatiin S1 jennu. Given S1 is equals to 72 meter. Kallattiin isaa akkamii? 32 degree east of north. East of north. East of north. S2 keessan immoo S2 equals to 57 meter to 37 degree south of west. South of west. South of west. Xumura irratti S3 garamitti deema? 18 meter south. 18 meter south. Waliigal irratti kan gaafatamne maalidha? First, the magnitude of resultant displacement. And what? Theta. The direction of the resultant displacement of the girl. Isa kana gaafatamne jechuudha. Egaa key pointiin eessa jira jechuudha? Kallattiiwwan kana kofni eessa jira? Kallattii jedhame sana akkamittan bakka buusuu danda'a kan jedhu sana beekuu qabdu jechuudha. Beekuu qabdu jechuudha. Kofni yeroo akkanatti kallattiidhaan isiniif kennamu isa xumuraa kanarraa kaatanii ilaaltu jechuudha. East of north jechuun kaabarraa gara bahaatti. Ka'umsi keessan eenyu jechuudha? North yookiin immoo kaabataa jechuudha. As bira soo dhuftan ka'umsi keessan west ta'a. West irraa gara kamitti? Gara kibbaatti. Westiin iddoo kana jira, kibbi iddoo kana. West irraa gara kibbaatti 37 kofni isinii kenname iddoo kana ta'a jechuudha. Isa kana hubachuudha. Sanaan booda bifa kanaan akka qindeeffachuudha. Sanaan booda komponentii keessan barbaaduudha xumuramee jira jechuudha. Mee amma tokkoon isaaniitiif komponentii isaanii haa barbaannuuf. Okay, x komponentii akkasumas y komponentii isaanii haa barbaannu tokkoof jechuudha. So S1 x maal ta'a? S1 sin of 32 degree ta'a. Maaliif sin jettanii jechuu dandeessu jechuudha. So veektarii kana veektarii S1 jenne yookiin 72 meetira kan dheeratu kana xy komponentii isaa osoo hojjettaniiti bifa kanaan yaa keessan asii ol dheeressitanii yaa keessan bifa kanaan akkanatti ol dheeressitu maal ta'a kuni y komponentii ta'a. Isheen dalgaatuun immoo maal taati? X komponentii ta'a. Garanaanis akkasumatti jechuudha. Inni kun maal ta'ayyuu? X komponentii ta'a. X komponentiin keessan fakkeenyaaf bifa kanaan osoo hojjenneeti waa'ee kan jalqabaa dubbachaa jirra. X komponentiin keessa kana ta'a jechuudha. X komponentiin kana ta'a. Kanaafuu X komponentiin kofa nuu kenname kana kofti asitti waan nuu kennameefi jechuudha. Kofti asii nuu kenname waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu S1 along X'iin kofa kanaaf oppositii ta'a jechuudha. Kanaafuu oppositiin immoo maal jenneerra? Sin of theta is equals to opposite over hypotenuse jenne waan ta'eef S1 sin of
32 degree ta'a jechuudha. Kana jechuun S1 keenya 72 meter times sin of 32. Sin of 32. Kanaafidha jechuudha. Iddoo kofni keessan isinii kenname baay'ee murteessaadha jennee kana dura irra deddeebinee dubbannee jira jechuudha. Sin of 32 meeqa ta'a? Duwwaa tuqaa 5 ta'a jechuudha. So duwwaa tuqaa 5 72 yommuu baay'istan 38 tuqaa 2 meetira argattu jechuudha. 38 tuqaa 2 meetira jechuudha. X komponentii maal goonee jirra? Argannee jirra jechuudha. Argannee jirra jechuudha. Maaliif pozitiiva fudhanne? X'n keenya amma originiin iddoo kana osoo ta'eeti X'n keenya gara miti jira? Gara pozitiivatti waan jiruuf jechuudha. Kanaafuu originirraa gara mirgaatti X'n pozitiivii waan ta'eef jechuudha. S2 along X bira dhaqa. S2 eenyu isheenii? Ishee kana iddoo kanaa kaateet veektarii amma iddoo kanaatti deemtu jechuudha. Originiin fakkeenyaaf veektar S2 kanarratti originii iddoo kanatti hojjenne sarara xaarra gara miti jira? Gara negatiivitti jira jechuudha. Gara negatiivitti jira jechuudha. Komponentii isaa osoo hojjenneeti iddoo kanatti fakkeenyaaf asii gadi dheeressuudhaan veektarii lammaffaatii fi asii gadi bifa kanaan dheeressinee sarara xaafiyaa isaa yommuu barbaannu jechuudha. Sararri xaasaa akkam ta'a? Sararri xaa bifa kanaan dalga kana dheerata, sararri yaa immoo hamma iddoo kanaatti ta'a jechuudha. Kuni x axisii ta'a. Kuni S2y ta'a. Isheen tun immoo S2 x ta'a jechuudha. Kanaaf originiin keessan iddoo kana yookiin immoo iddoo kana gara negatiivitti argamu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu amma sararri kuni kofa nuu kenname kanaaf kofa isa kamiif? Kofa iddoo kanatti nuu kenname kanaaf. So amma osoo sarara xaa bifa kanaan garanatti maal goone? Dheeressinee fi komponentii xaa S2 jechuudha. Yaa immoo bifa kanaan asii gadee. Yaa bifa kanaan asii gadee osoo goone sararri yaa amma maal ta'a? Oppositii kofa 37 ta'a jechuudha. Sararri xaa immoo maal ta'a inni kuni? Adjacentii kofa 37 ta'a jechuudha. Kanaafuu S2 cosine of 37 ta'a jechuudha. X'dha gara bitaatti argama waan ta'eef negatiiva fudhannaa jechuudha. Negative 57 meter times cosine of 37 degree. Cosine of 37 degree 0.8 dha. 0.8 times 57 is about negative 45.6. Negatiiva 45.6 meetira arganna jechuudha iddoo kanatti. Negatiiva 45.6 meetira arganna. Veektarii sadaffaa bira dhuftan sarara yaarra malee sarara xaarra hin jiru jechuudha. Kanaafuu S3 along X is 0. Calculation biraan nu barbaachisu jechuudha. Amma immoo gara komponentii yaatti kotta. S1 komponentii yaa isaa originii irraa olitti argama. Pozitiiva ta'uu isaa ni beekna. Sararri yaa kuni asii yommuu ol dheeressitan jedheera. Isa kana asii ol dheeressitu yommuu ol dheeressitan sararri kun kofa kanaaf roga ollaa ta'a. Oppositiin X dha jenneera. Kanaafuu S1 along Y maal ta'a jechuudha? S1 cosine of 32 degree ta'a jechuudha. S1 jechuun 72. 72 meter times cosine of 32 degree. Isa kana yommuu waliin baay'istan meeqa argattu? 61.1 meetiri argattu jechuudha. S2 bira immoo dhuftan S2 originii irraa gara gadiitti negatiivii ta'a jechuudha. Maaliif kunoo originii isa iddoo kanatti osoo hojjettaniiti originii irraa gadi argama waan ta'eef negatiividha. Sararri yaa kuni kofa kanaaf oppositeedha. Kanaafuu S2 along Y S2 sin of 37 degree ta'a jechuudha. S2 jechuun originii irraa gadi waan ta'eef sarara yaa irratti negatiividha. 57 meter times sin of 37. Sin of 37. Kun meeqa ta'a? Negatiiva 34.2 meetira ta'a jechuudha. Inni xumuraa sarara yaa irra jira. Originii irratti eegee isaa irratti siiqqee xaayaa yoo hojjettaniif originii irraa gara gadiitti argama. Negatiiva ta'uu isaa nutti agarsiisa. Negatiiva 18 meetira qabna jechuudha. Amma komponentii qopheeffannee xumurree jirra jechuudha. Kanaan booda maal barbaanna jechuudha? Components of resultant vectorii barbaanna jechuudha.
components of resultant vector. Components of resultant vector jechuun r of x and r of y barbaanna jechuudha. R of x equals to s1 along x plus s2 x plus s3 along x ta'a jechuudha. S1 along x iddoo kanatti meeqa arganne 38.2 meetira plus negative 45.6 meter plus 0 ta'a jechuudha. So kana yommuu xumurtan r along x keessan meeqa ta'a 38.2 hir'isuu 45.6 negative 7.4 meetrii ta'a jechuudha. Negative 7.4 meetrii ta'a. Maaliif jaarraa lama afurii 15 irraa 8 7 3 irraa 3 duwwaa ta'a jechuudha. Kuni r along x argattaniitu jechuudha. Amma immoo r along y siiqqee yaasaa jechuudha. Innis maal ta'a? S2 S1 along y plus S2 along y plus S3 along y ta'a jechuudha. Lakkoofsotaan bakka buufachuudha. S1 along y 61.1 meetira plus S2 along y negative 34.2 meter plus or simply we can say minus 18 meter ta'a jechuudha. Then isaan kana immoo walitti daatan xumura irratti meeqa argattu? Positive 8.9 meetira argattu jechuudha. Positive 8.9 meetira argattu jechuudha. Komponentii arganneerra kanaan booda resultant vectorii barbaadutu nu hafa jechuudha. Egaa resultant vectorii keenya barbaaduudhaaf jalqaba irratti mee giraafiidhaan bakka buufannu. Giraafiidhaan yommuu bakka buufannu maal jenneerra mee kuni sarara xaayaa ta'u. Kuni xy plane keessana ta'uti. Xy plane, this is x, this is y. And r of y positive 8.9 jenneerra. Asii oleedha jechuudha bifa kana. Kuni r of y dha jenna. R of y. R of x immoo negative 7 meeqa jenne? Kallattii kanatti jechuudha. R of x. R of x fi r of y bifa kana nu arganne resultant vectoriin keessan second quadrant keessatti akka argamu baratamaadha jechuudha. Baratamaadha jechuudha. Yookiin immoo gidduu kana keessatti akka argamu beekamaadha jechuudha. So ega r of y fi r of x arganne magnitude of r maal ta'a? From Pythagorean theorem magnitude of r is equals to r along x square plus r along y square ta'a jechuudha. Kana jechuun lakkoofsota keessan bakka buusudha. R along y x square meeqa arganne? R along x meeqa arganne? Negative 7.4. Negative 7.4 meter square plus sarara yaarraa meeqa arganne? 8.9 meter square ta'a jechuudha. Then magnitude of r equals to square root of isaan kana maal goona jechuudha? Square goona jechuudha. Negative 7.4 square yommuu goonu 54.8 meter square arganna jechuudha. Okay, 54.8 meter square plus 8.9 square yommuu gootan 79.2 meter square. 79.2 meter square argattu jechuudha. Isaan kana lamaan yommuu walitti daatan meeqa argattu? Square root of 134 meter square argattu jechuudha. Kanaafuu r'n keessan magnitudein resultant vectorii keessanii meetira 11.6 ta'a jechuudha. Meetira 11.6 ta'a. Kuni magnitude isaati jechuudha. What about this direction? Egaa direction yoo jenne resultant vectoriin keessan mee kana jechuun bifa kanaan quunnamsiifannu, isa kanas bifa kanaan quunnamsiifannu. Resultant vectoriin keessan yeroo sana isa kana ta'a jechuudha. Resultant vectoriin keessan
Koofni isaa sirnaan safaramuu qaba isa kana ta'a jechuudha. So koofa barbaadan ibsuu dandeessu. Yoo barbaadan koofa kanaan ibsuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo koofa iddoo kana jiruun ibsuu dandeessu jechuudha. Meenuu amma koofa iddoo kana jiruun haa ibsinu. Koofa isa kanaan haa ibsinu. So yeroo kana amma r of y opposite ta'a, r of x immoo adjacent ta'a jechuudha. Kanaafuu we know that theta is equals to tan inverse of opposite over adjacent. Tan inverse of opposite over adjacent. Opposite is ry over adjacent is r of x, which means tan inverse of r of y jechuun meeqa jechuudha? 8.9 meter divided by r of x jechuun negative 7.4 meter. Kunis tan inverse of 8.9 hiruu negative 7.4 meeqa ta'a? 8.9 hiruu negative 7.4 negative 1.2 ta'a jechuudha. Negative 1.2 ta'a. Kanaafuu teettaan keenya meeqa ta'a jechuudha? Tan inversiin negative 1.2 negative 50.2 ta'a jechuudha. Negative 50.2 degree. Eessarraa jechuudha? From negative x axis. From negative x axis. Yookiin immoo bifa kallattiitiin yoo ibsine inni kun maal jennee rasira? Kallattiin kun east, kallattiin kun south, kallattiin kun north, kallattiin inni kun west dha jechuudha. So amma nuyi west irraa kaanee safarre waan ta'eef maal ta'a jechuudha? West dhaa gara northitti argama jechuudha. So 50.2 degree north of west. North of west dha jechuudha. North of west dha jechuudha. Yookiin immoo eenyuun ibsuu dandeessu? West of north dhaanis ibsuu dandeessu jechuudha. West of north jechuun immoo qofa isa kana. West of north jechuun immoo qofa isa kana. North irraa gara lixaatti jechuu dandeessu jechuudha. Yeroo sana immoo 90 irraa 50.2 kana hir'isuudhaan argattu jechuudha. 50.2 kana hir'isuudhaan argattu jechuudha. Yookiin immoo kofuma guutuu isa kanaan ibsuu dandeessu. Kofa sarara xaarraa ka'ee amma asitti jiru kanaan ibsuu dandeessu jechuudha. Isa immoo akkamitti argitu? 180tti negative 50.2 idaatu jechuudha. Negative 50 sababni jenneefis x irraa kaanii garanatti kallattii sochii sa'aatitti yookiin immoo clockwise direction fudhanna waan ta'eef clockwise direction kofni maalidha? Negative waan ta'eef jechuudha. So yoo barbaadan isa kanaan ibsuu dandeessu yookiin immoo isa guutuu kanaan yoo barbaadan isa barbaadan saayinsii dhuma isaa yookiin immoo herreeguma isaa sirnaan hubachuu qofa isinirraa eegama jechuudha. Egaa kana fakkaata. Inni biraan exercise 2.7 dha jechuudha. A car travels 20 km due north and then 25 km in a direction of 60 degree west of north. Konkolaataan tokko kiiloomeetira 20 garamitti deeme? Gara noorziitti. Kuno inni kun 20 haa jennu. Inni kun 20 haa jennu yookiin immoo S1 dha jennu. S1 in meeqa? 20 kiiloomeetira. 20 kiiloomeetira. Deebi'ee immoo 25 kiiloomeetira gara kallattii kamitti deeme nuun jedha? 60 degree west of north. West of north. Let's say this is east. This is south, west and north. Ela jalqaba asii deemee dhufeet iddoo kana gahe. Iddoo kanarraa immoo bifa kanaan deemee jechuudha. Iddoo kana garanatti kofa amma kanaatti immoo veektarii isa kana deeme. Mataarra finnee kaa'uu dandeenya jechuudha. And use both graphical and algebraic methods to find the magnitude and the direction of a single vector that gives the net effect of the car's trip. Egaa sochii konkolaataa kana guutummaa isaa kan ibsu magnitude akkasumas kallattii resultant vectorii sochii konkolaataa kana ibsu barbaade. Mala graphicals mala algebras lachuusaa fayyadamee jedha jechuudha. Lachuusaa fayyadamee jedha jechuudha. So giifanoota keenya mee adda baafannu. Inni kun eessituudha. Dheerinni isaa 25 kiiloomeetira. North irraa gara westitti 60 degree kunoo fagaatee argama jechuudha. So given S1 is equals to 20 kilometer north and S2 is equals to 25 kilometer 60 degree north of
west of north, west of north, west of north. The required one is magnitude of resultant displacement and also direction of resultant displacement. A using graphical method. A by graphical method. B algebraic method. Mala graphicalas mala algebras fayyadamati barbada isiniin jedhe jechuudha. Kanaafuu mala kana lamaan fayyadamuudhaaf mee jalqaba irratti mala giraafikaalaa haa fayyadamu. Egaa mala giraafikaalaa fayyadamuudhaaf maal gochuu qabdu jechuudha? Protractoraa fi ruularii yookiin immoo sarartuu qabaachuu qabdu jechuudha. Akkasuma iskeelii keessan murteeffachuu qabdu jechuudha. Mee ani amma mala giraafikaalii kanaaf sarartuun ani fayyadamuuf yookiin immoo yuunitii kiyyaaf iskeelii meeqaa fayyadamu? Let's choose scale 1 centimeter to represent 2 kilometer. Centimeter tokko ani asirratti safaru kuni iskeeliin filadhee jechuudha dursee. 2 kilomeetira bakka buusuu dandeessu. Isin immoo akka barbaaddan akkasiin mijatutti bakka buusuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti veektaroota naa kennaman kana lamaan maal gochuun qabu? Dheerina isaanii safaruun qaba. Direction isaanii baruun qaba. Direction inni jalqabaa beekamaadha. Sarara maal irratti argama? Sarara yaa irratti argama asii olee jechuudha. North irratti argama waan nuun jedheef jechuudha kunoo. Vector eenyudha kun? S1 dha jechuudha. S1 asii olee argama waan ta'eef jechuudha. Inni kun immoo North kanarraa kallattii keessan bakka buufachuu dandeessu. North, West, South. Then North kanarraa 60 degree asirraa ka'ee lakkaawwadhaa jechuudha. Iddoo kana 0 jedheen fudhadha. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Zeetaan iddoo kana jiru kun meeqa jechuudha? 60 bifa kanaanan sararadhaa jechuudha. Dheerina isaanii immoo sarartuu fayyadamuun qaba jechuudha bifa kanaan. Akkuma ilaaltan amma ani amma S2 safarachaa jira jechuudha. S2 safarachaa jira. S2 yoo hin mul'ata ta'e iddoo kana irratti 12.5 irratti dhaabbate jechuudha. Xiyyi magariisni kun S2 bakka nu bu'aa jira. 12.5 seentimeetiraan safaraa jira. Ruulariin kiyya iskeeliin kiyya seentimeetira tokko 2 kiiloomeetiraa isiniin jedhera. 12.5 baay'isuu 2 25 ta'a jechuudha S2 kiyya. S1 dhaafis akkasumatti asii oleen safara. Yoo hin mul'ata ta'e 10 irratti dhaabbatee jira sararri kiyya jechuudha. Kanaafuu seentimeetira 10 meeqaaf bakka bu'a? 20 kiiloomeetiraaf bakka bu'a. Maaliif iskeelii 1 seentimeetira 2 kiiloomeetiriin fayyadame waan ta'eef jechuudha. Yookiin immoo filadhee waan ta'eef jechuudha. Sanaan booda kan nurraa eegamu miila veektarii tokkoo finnee mataa veektarii tokko irra kaa'uudha jechuudha. Fakkeenyaaf nuyi maal gochuu dandeenya? Veektar 2 yookiin immoo S2 finnee S1 irra kaa'uu dandeenya mataa isaarra. Yookiin immoo S1 finnee S2 irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Meenuu S2 finnee S1 irra haa keenyu. Isheen tuni S2 dha. Isheen tun maalidha? S2 dha jechuudha. So S1 finnee S2 irra haa keenyu. Yeroo san akkam ta'a? Inni magariisaan barraa S2 dha jechuudha. Inni diimaan kun immoo S1. Diimaan S1. Inni immoo parpiliidhaan barraa'e kun maal ta'a jechuudha? Resultant vectorii keessan ta'a jechuudha. So graphical method yeroo darbe akkamitti akka ilaallu sirriitti akkamitti akka hojjennu sirriitti ilaallee turre jechuudha. Inni kun harrii ta'a S2 S1 ta'a jechuudha. Maal goone? Vector 1 yookiin immoo S1 finneet mataa vector 2 irra keenya jechuudha. Sanaan booda resultant vectoriin keessan maal ta'a? Eegee vectorii isa jalqabaa isa iddoo isaatiin sochoone sana gara mataa vectorii isa xumuraatti ta'a jechuudha. From the tail of the first vector to the head of the last vector ta'a jechuudha. Kanaan booda sarartuu fi protractor fayyadamnee magnitude akkasumas directionii resultant vectorii keenya safaruutu nu hafaa jechuudha. Kana immoo safarru magnitudiin isaa meeqa ta'a jechuudha? 18 irra ga'e amma seentimeetira 18 qofa safaruu dandeessi jechuudha ruulariin kiyyaa asirra. Kanaafuu itti dabaluun qaba garuu 18 darbee iddoo kana gahaa waan ta'eef jechuudha. So sarartuu biraa seentimeetira duwwaa irraa ka'ee yoon itti dabale meeqa irratti dhaabbata asirraa yoo ilaaltan
Asii 18 qabaa tokkoon itti dabalu 19 19 tuqaa 5 jechuudha. 19 tuqaa 5 jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun magnitude of R is equals to asirraa meeqaan safare 19 tuqaa 5. 19 tuqaa 5 times 2 kilometer. 2 kilomeetri kana eessaa fidde jechuu dandeessu jechuudha. Kunoo asirraa seentimeetiraan kanan bakka buufachaa jiru meeqani? Iskeeliin murteessa kanaan isin jedheef kanaaf jechuudha. Seentimeetiraan safaraa jira asirraa sarartuu kiyyaan jechuudha. Kanaafuu seentimeetiri tokko veektarii kanaaf kiiloomeetira 2 bakka bu'aa jechuudha. Akkasittan filadhee shallagaa yookiin hojjechaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kana yommuu waliin baay'istan meeqa argattu? 39 kiiloomeetira argattu jechuudha. Magnitude resultant veektarii graphical method fayyadamnee xumurree jirra yookiin immoo argannee jirra jechuudha. Direction immoo maaliin safara? Protractoraan safara jechuudha. Protractoraan. Egaa kofoota sadiin ibsuu dandeessu. Kofni jalqabaa isinitti ibsuu dandeessan kofa isa kana. North irraa ka'ee kan jiru kana kofa kanaan ibsuu dandeessu. Yookiin immoo kofa negative x irraa ka'ee jiru kanaan ibsuu dandeessu. Yookiin immoo kofa positive x irraa ka'ee jiru kanaan bifa kanaan ibsuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan ibsuu dandeessu jechuudha. Meenuu amma kofa isa north irraa ka'ee gara westiitti safaru kanaan ibsinu. Eestiidha kuni kallattiin keessan. This one is west and this one is south. So west of north dhaan yommuu ibsinu kofa isa kam jechuudha? Kofa isa kana arganna jechuudha. Iddoo kana 0 jennee fudhanna jechuudha. So 0 10 20 30 31 32 naannoo 33 irra jira jechuudha. Naannoo 33 irra jira jechuudha sirnaan yoo dubbistan. Eessarraa ka'een safaraa jira? North irraa ka'een safaraa jira. So theta is equals to 33 degree west of north. West of north. West of north. Yookiin immoo standard angliidhaan ibsuu barbaadan immoo kofa isa kana positive x axis irraa kaatanii kofa amma iddoo kanatti jiru ibsuu dandeessu jechuudha. Yeroo san immoo maal gootu? This is equals to 90 itti daatu jechuudha. Maaliif iddoo kanaa hamma iddoo kanatti kan jiru kun istii fi noorzi gidduu kofni jiru 90 waan ta'eef 33 da'u 90 meeqadha? 123 ta'a jechuudha. 123 degree eessarraa? From positive x axis. From positive x axis. Positive x. Isa kanaan ibsuu dandeessu jechuudha. So kanaan hoo deebistan amma kallattiidhaan isin gaafachaa jira waan ta'eef 33 west of north jettan ni ta'a jechuudha. 123 degree from positive x axis kan jenne dagachuun qabdanii istii kanarraa ka'ee kofa hamma resultant vectorii keessanitti jiru isa kana ta'a isiniin jedheera. 33 isheen jedhe immoo ishee kana. Akkasumas yoo barbaadan ishee kanaanis ibsuu dandeessu. Ishee kanaan immoo yommuu ibsitan inni kun 33 yoo ta'e kanaaf kana gidduu kan jiru 90 irraa 33 hir'istu jechuudha. Yeroo sana inni kun immoo meeqa ta'a? 57 ta'a jechuudha. Kanaafuu kofa sadiin ibsuu dandeessu kanan isin jedheef kanaaf jechuudha. Mala giraafiitiin ibsinee xumurree jirra jechuudha. Amma immoo analytical method haa fayyadamu. Yookiin immoo mala algebraa haa fayyadamu. Egaa mala algebraa fayyadamuudhaaf ammas kennamoota keenya yeroo tokko irra deebinee haa yaadan. Kennamoonni keenya maal turanii? S1 along x-in maal ture? 0 ture jechuudha. Sarara yaarratti malee hin argamu waan ta'eef jechuudha. Kun S1 jechuun isa kanadha. Isa kanadha. North irratti argama waan ta'eef. Kun Northidha. East, South, West. Amma immoo S1 along y. Inni immoo meeqadha? 20 kiiloomeetira jechuudha. Karaa Northitti kan deeme kana isa sarara diimatiin ol kaafame kana jechuudha. Inni lammataan S2x. S2xin isa kanadha jechuudha. Amma isa kanaaf kompoonentoota isaa soo ijaarreeti sararri dargaa kuni sarara xaara deemuu qaba S2x ta'a. Maaliif inni kun S2 waan ta'eef jechuudha. Inni kun immoo S2y ta'a. S2y ta'a jechuudha. Kanaafuu amma nuyi kofni kan nuu kenname kan isa kana gidduu jiru miti isa kanaan nuu kenname jechuudha. Nuyi isuma kanaan shallagnu yookiin immoo dalagna.
So x keessan inni kunis tokkuma eessatti ijaarrachuu dandeessu. Kun amma waste dha jechuudha. So kofni nuu kenname isa kana waan ta'eef x keessan akkam ta'a? X keessan kallattiinsaa kana ta'a jechuudha. Komponentiin x keessanii. Kun amma S2x dha jechuudha. S2x dha. Inni kun immoo iddoo kana qabee hamma iddoo kanaatti kan jiru S2y ta'a jechuudha. S2y. Diimaan kun guutummaan isaa S1. S2x nama opposite ta'a jechuudha kofa kanaaf. Teetaan keessan isa kama ta'u? Isa kanaa ta'u. Isa kanaa ta'u. Yookiin immoo kofni kan maaliif nuu kenname? S2n kallattiin itti argamu kan nuu kenname kofa isa kana ta'a jechuudha. Kanaaf kofa isa kanaaf S2x'n opposite ta'a jechuudha. Opposite ta'a jechuudha. Kanaafuu S2x'n opposite dha jechuun sign function dhaan ibsamaa jechuudha. So S2x is equals to negative of S2 times sine of 60 degree ta'a jechuudha. Maaliifan negative jedhe? Osoon iddoo kanatti originii hojjedheeti negative x axis irratti argama waan ta'eef x kiyya yookiin immoo gara bitaatti argama waan ta'eef osoo gara natti argameti positiivaan fudhadhaa jechuudha. Kanaafuu kana yommuu shallagnu meeqa arganna? S2n keenya meeqa ture? Negative 25 ture. 25 ture negative 25 ta'a jechuudha. 25 meetira saayiniin 60 meeqadha? Duwwaa tuqaa 866. Kana lamaan immoo waliin baay'istan meeqa argattu? Negative 21 tuqaa 65 kiiloomeetira argattu jechuudha. S2x argan. Amma immoo S2y barbaadu qabna. S2 along y. Inni immoo maal taare? Amma yaan kana jenneera S2y kana waan ta'eef kofa kanaaf adjacentii yookiin immoo roga ollaa ta'a jechuudha. Rogni ollaan maaliin hojjetama? Cosine functioniidhaan hojjetama jechuudha. So S2y equals to S2 positive fudhanna maaliif iddoo kanatti originii keenya osoo hojjenne gara positiivatti jira waan ta'eef S2 cos of 60 degree ta'a jechuudha. S2 keessan meeqadha? 25 kiiloomeetira cos of 60 degree duwwaa tuqaa 5. Kana yommuu waliin baay'istan 12.5 kiiloomeetira argattu jechuudha. Amma maal arganne irraa? Komponentii S1 fi S2 hunduma isaa argannee jirra jechuudha. Amma komponentii sarara yaa akkasumas sarara xaa resultant vectorii argachuu dandeenya moo hin dandeenyu? Ni dandeenya jechuudha. Innis akkam ta'a? Rx is equals to or SR, let's say Rx is equals to S1 x plus S2 x ta'a jechuudha. Which is equals to S1x in 0. 0. S2x in minus plus times negative in negative 1 type 21.61. 21.65 kilometer ta'a jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? R of x meeqa ta'a? Negative 21.65 kilometer. Resultant vector along x axis argannee jirra jechuudha. Amma immoo R sub y argachuu qabna jechuudha. Innis maal ta'a? S1y plus S2y ta'a jechuudha. S1y meeqa qabna? 20 kilomeetira. Originii irraa gara oriitti argama waan ta'eef egaa vektarii isa diimaa kana jechuudha. Sarara diimaa kana asii olee argama poozitiiva ta'a plus S2y 12.5 innis asii olee argama waan ta'eef poozitiiva 12.5 kilomeetira. Kana lamaan immoo walitti daanu meeqa arganna? 32.5 kilomeetira arganna jechuudha. 32.5 kilomeetira. Kuni maalidha jechuudha? R of x fi R of y dha jechuudha. Amma magnitude resultant vectorii keenya argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu vectoriin keessan amma isa kanaan R of y osoo jenne isa kanaan R of y isa kanaan immoo R of x jenna jechuudha. Bifa kanaan arganna jechuudha. Asiin sararuu dandeessu. Kanaan booda Pythagorean theoremii fayyadamneet magnitude barbaaduu dandeenya jechuudha. Egaa magnitude keessan maal ta'a? Bifa kanaan sararachuu dandeessu isa kana. Bifa kanaan isas immoo
isa kanas immoo bifa kanaan sararachuu dandeessu jechuudha. Kuni r of y, inni kun immoo r of x dha jechuudha. Kunis r of y, kunis immoo r of x jechuudha. Let's say this is r of x and r of y. Translation dhuma waliiti waan ta'eef jechuudha. Okay, so magnitude of r equals to square root of rx square plus ry square ta'a jechuudha. Lakkoofsota keessan bakka buusaa. X square make rx make arganne negative 21.65 kilometer square plus ry make ture 32.5 kilometer isa whole square ta'a jechuudha. Then amma lakkoofsa keessa kana square yommuu gootan maal argattu? 21.65 square yommuu gootan 468.72 argattu jechuudha. 468.72 kilometer square plus 32.5 square yommuu gootan 15.25 kilometer square ta'a jechuudha. Then xumura irratti square root meeqatti jechuudha asitti kan argattan? Square root 1,524.97 kilometer square argattu jechuudha. Kilometer square argattu. Yommuu kana arriin keessa maal isiniif ta'a? Magnitude of r equals to kana square root keessa yommuu baastan 39.25 kilomeetira ta'a jechuudha. Egaa sila mala giraafitiin meeqa finne? 39 finne jechuudha. Duwwaa tuqaa 5 kun inumaanuu sirriitti itti siqnee jirra jechuudha. Actually yommuu safarru dogoggoroota ni uumna jechuudha. Theoretical value fi actual value yeroo hunda wal qixa hin ta'anii yookiin immoo wal qixa nu dhufuu dhiisuu danda'u jechuudha. Garuu walitti siqoodhaa qabaachuu qabu. Kanaafuu naannoodhuma 39 kana finne jechuudha. Zan ammas qofa keenya kana mee isa kana haa fayyadamnu nuyi. Yoo barbaanne isa kana ibsuu dandeessu jedhee isinitti meera. Isa kanas even asirraa kaatanii ammas itti iyyuu safaruu dandeessu jedhee isinitti meera. So mee nuyi theta keenya isa north of west gidduu jiru kana haa hojjennu ammas. South I mean east, south and west. So amma inni kun r of x dha jedhee sararri dargaa kun opposite ta'a jechuudha. Adjacentiin immoo r of y dha jechuudha. Kanaafuu tan of theta equals to opposite is r of x over r of y. This implies that theta is equals to tan inverse of r of x over r of y. Egaa kana maaliif akkan jedhe isinitti meera kofa fudhattan laaltu. Kofni keessan kana jechuun opposite r of x dha, r of y miti. Then theta equals to egaa tan inverse of r of x jechuun meeqadha? Negative 21.65 kilometer over r of y meeqadha? 32.5 kilometer. Kunis maal ta'a? Tan inverse of negative of 0.666 dhufa jechuudha. Then theta is equals to egaa tan inverse isa kana negative 30 kofni keenya negative 33.67 degree nu dhufa jechuudha. Eessarraa north of eessarraa west of north dha jechuudha. West of north jechuu dandeenya jechuudha. West of north dha jechuudha. Yoo barbaaddan qofa isa kanaan ibsuu dandeessu jedhee isinitti meera. Okay? 90tti kam dhiyaatu? Isa kana dhiyaatu jechuudha. 90tti isa kana dhiyaatu. Yeroo sana meeqa argattu? 123.67 ta'a jechuudha. From positive x axis. Yoo barbaaddan isa kanas ibsuu dandeessu. Inni kun immoo maal irrattuun isiniin jedheera? Isuma kanarraa yookiin isuma kanatti 90 dhiyaatu jechuudha. Yommuu 90tti dhiyaatan naannoo 52 tuqaa wayii ta'a jechuudha. Ishee kanaan ibsitan 52
tuqaa naannoo 3 ta'a jechuudha. Isa kanaan ibsitan. Isa guddicha kanaan ibsitan 123 tuqaa 7 ta'a jechuudha. Kuni eessarraa from positive x axis. Isheen kun isheen nuyi 33 jenne kun isheen kun negative 33. Isheen kun negative 33 tuqaa 6 tuqaa 6 kunis negative ta'uu qaba maaliif clockwise deemna waan ta'eef jechuudha. Bifa kanaan qofa kana mala sadiin ibsuu dandeessu. Maloota lamaaniin hojjannee jirra. Sirriitti isinii galeera jedheen abdadha. Taaraatiif kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe isa kana fakkaata. Amma ammaatti chaanalicha subscribe godhin jirtu taana maal duree subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessan fi barattoota Oromiyaa guutuu biraa akka dhaqqabuuf ga'ee keessan bahadhaa. Akkasumas caalmatti muna deeggaruu barbaadan viidiyoo kee yommuu ilaaltan VPN banachuu hin dagatiina. Viidiyoo ittaanu keessatti yookiin qabiyyee ittaanu keessatti waa'ee unit vectors ilaalla. Qabiyyee ittaanu immoo arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaalladha.